السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني حردفتوني أورمتتي يوتيوب. akkam jirtan fayyaa keessanii isiniin jecha uummata qaqqashtii uummata jaalatama ilmaan oromoo hundumti keessan isin jaaladha isin kabaja isiniin jaa arrabaan qabattee dhufte yoo jettan kabajamoo uummata qaqqashtii kana abbaa manaa booniyyee fi booniyyee intala shawaa isaan qabadhee dhufee jechuudha. Barri kun silaa baruma viidiyoo walii baasuu qofa ta'ee jira. Barri kun bara viidiyoo bara 2024 irraa kaasee kunoo 25 illee itti jalqabamee jira jechuudha. Viidiyoo walii baasuu ilmaan oromoo kun eebii walii qoqqotuu wal ol baasuu amma intalti tun jaartii sheekati nama guddaati. Jaartii nama diin rabbii barsiisuti. Garuu gaa mungkin maybe namni viidiyoo kana ol baase viidiyoon kun kan osoo isiin amantii kana hin jijjiirin duraati jechaa jiran. Haa ta'u feetee amantii jijjiirtee feetee amantii jijjiiruu baattee hatta fakkeenya warroonni amantii birallee akka shari'aa islaamatti yoo laalle rabbi golsattaraa ja'a. Garuu amantiin birallee jechuudha. Amantiin kiristaanallee tanii wal xiqqeessaa sitirii walirraa fuudhaa qullaa wal baasaa. Waan barbaadan gadi baadir irratti hojjedhaa ka jettu garuu waan jirtu natti hin fakkaatu. Abbuma fedhe ta'e akka aadaa oromootti illee oromoon safuu qaba. Silaa amantii achittuu jechuudha. Oromoon safuu qaba aadaa qaba. Aadaan keenya fi safuun keenya kana nuun hayyamoo jechuudha. Viidiyoo qullaa wal ol baasuu miti. Jecha hamaayyuu afaanii waliin jiru nuun hayyamoo jechuudha akka aadaa oromootti. Garuu bara kana bara xiqqaan guddaan keessa xiqqaate bara namni hundinuu miidiyaa dhuunfaa ofiitti waan fedhe ol bahee dubbatu hedduu takka fokkisaadha jechuudha. Waan ammatti jirru waan hedduu takka fokkattuudha. Kanaafiyyuu ilmaan oromoo walaa kabanyuu walaa sattarru. Kanaafiyyuu gaama viidiyoon booniyyee bahee jira janabbaan manaan isii immoo maashaallah kanaaf jettee hamileen irraa sin cabinii. Anaafis du'a malee waan addaan nu baasu hin jiru je'ee jira. Ganaa gaa viidiyoo keenyatti ol baya horofaan keenyatti dhiiroo. Kana durallee viidiyoon oluma baya dadhabne viidiyoo kana ilaalaa oolu jedhana. Viidiyoo warra ol baaftan warri dhiirallee waanuma obboleettiin teessan qabdu qabdi. Intaltitu waanuma haati teessan qabdu qabdi. Waanuma jaartiin teessan qabdu qabdi. Isiniin kun isii tana gaafa janajjantanii viidiyoo waraabsiftanii si fuudhaa jettanii waraabsiftan. Carraan moo kengaa rabbiin riskii keessan waliin hin goone isii wal fuudhuu dhiiftanii addaan haftanii jirtan jechuudha. Yoo addaan haftanii jiraattanii tafuutanii haadha manaa keessan taatee haadha ilmoo keessanii taatee isii waliin jiraataa jirtan sunis waanumarra isin viidiyoo isii waraabsiftan kana qabdii jechuudha. Yoggaa kana ta'uu wanni addaa keessi miidiyaa irratti baaftan maalidha? Viidiyoo namaa yoo taate erga kana durallee ilaalatuma turre. Kan biraa immoo ganaa baaftanis kana dura bees garaagarummaa wayiitu hin jiru. Namni immoo yoo nama dalagaa hin qabne taate malee namni viidiyoo namaa achi ilaalu hin jiru. Dhalas ta'ee dhiira ta'ee warri gaajandaa uummatee fi warri argitee waan kanarratti bobbaafamee fi warri kanaan birrii namarraa nyaatu. Yaa ilmaan oromoo ani waan isinii dhaamu akka mataa kiyyatti. Viidiyoo waraabdanii abbuma fedhettu hin ergina. Abbuma fedhettu viidiyoo qaama keessanii waraabdanii hin ergina. Wallaahi billahi dhiirri isin jaallatu viidiyoo waraabaa isiniin hin jiru. Qullaa keenya agarsiisi isin hin jiru. Lammata immoo osoo si waraabeef osoo viidiyoo kasi waraabu ta'e osoo kan viidiyoo waraabdee itti ergitu ta'e dhiirri kabajaa qabu dhiirri haadha fi abbaan isaa kabajaan guddisanii viidiyoo sana odillee baasu hin qaanfata jechuudha. Argite kanaafiyyuu ani dhaamsi kiyya gara dhaamsa kiyyaa yoon deebi'e viidiyoon keessan takka waraabame isin harkaa bahee taanaan ol haa baasu birrii keessan ittiin kennina. Warri birrii namarraa nyaatuniif jechuudha. Birrii namarraa nyaatuuf viidiyoo namaa waraabsiftanii ergarraa immoo viidiyoo kana waraabsiftanii kaatanii
birrii ergii yookaan viidiyoo saniin ol si baasa ol baasi waan lafa hin jirre kati isii ol baafte sun maaliidha wanni namni kun hin beekne kati har'a jadiida isii ol baafte sun maaliidha isiin silaa gaafa viidiyoo waraabdee namarratti of ergite kasaarte qaamni isii olaa ba'u maal gootii urkaa isii zalaalamii birrii tana way isii ergiti warroonni viidiyoo waraabdanii nama biraa qabdan jechaadha viidiyoon takka waraabame isin harkaa ba'e taanan birrii ergitee fi dhiiftee viidiyoon sun ol ba'uun isaa hin hafu kana beekati viidiyoo yoo ba'e ol haa ba'u birrii keessan dhiiratti hin kennina dhiironni kun warroonni viidiyoo nama waraabsiftan yaa kilaabdota kuduraa yaa kilaab shayxaana saroota isin namaa miti kanaafiyyuu osoo nama taatanii yaa maqaa malkii namaa uffattan malee isinii fi beelladni tokko isinii fi saree tokko kanaafiyyuu warri viidiyoo nama waraabdanii indaganaa immoo mallaqa yoo erguu baatte viidiyoo saniin ol baasa maal abbaa keetii ol baafte yoo ol baafte maal fidda ol baasi malee birrii hin kennina itti ol baasu haa ol baasu abbaan barbaade haa laalu abbaan barbaade haa dhiisu wanni biraa maal wanni inni fidu maaltu jira ani kanuma isiniin ja'a wallahi warri kana dura viidiyoo waraabame warri kana booda immoo viidiyoon waraabaa yoo isiniin jan jaalala keessa miira jaalalaa keessa seentanii viidiyoo keessa waraabdanii namatti ergitan rabbii keessanillee sodaadhaa qaanfadhaa maqaa haadhaa fi abbaa keessanillee hin balleessina hamma kana booda ka'eenyutti ol bahe aga Dubaayii kanaa ol bahe Suudii kanaa ol bahe amma Beeruutillee ol bahe bakka biraa hoo eessaa ol bahe viidiyoon maan kun eessarraa eenaree kana booda safuudha wallahi kuni qaanyeedha keessafuu shamarran Oromoo tana jira naannatu afaan saba biraa hin beekne immoo sabni birallee akkanumatti viidiyoo wal waraabee qullaa wal gadhiisaa jira ka saba Oromoo kun nama qaanfachiisa dhugaa uummata saree uummata kana keessaa dhalachuun nama jibbisiisa dhugaa rabbii nama jibbisiisa eessa jalaa haa dhaqu ani osoo inni lammummaa Itoophiyaa kana namni naa jijjiiranii nan jijjiiradhaayyuu jijjiirachuu barbaadamee biyya lammummaa kana naa jijjiirtu naa soqaa Suudiin silaa namaan jijjiirtu biyyoonnummaan biraa yoo lammummaa kana naa jijjiirtu taate naa gaafadhaa uummata Itoophiyaa kanallee jibbe afaan isaanillee dhiisee fi oromummaa isaanillee dhiisee Itoophiyaallee dhiisee fi jijjiirachuu fedha khalaas shiraayikum haa jijjiiradhu kana booda ani gizeen lammummaa kana jijjiiradhe viidiyoo kanallee waa hundaa'u miidiyaallee si wajjin fayyadamuu nan dhiisa saban itti jijjiiradhe isa wajjin fayyadama kana booda viidiyoo keessanis hin argu gaarii keessanis hamtuu keessanis hin argu hamtuu keessanii fi gaarii keessanii dudda keessanitti baadhattanii jechuudha ittiin jiraattan kaan nyaattanii gaarii keessanis hamtuu keessanii kaan qadaa godhattanii kaan ashaagtanii kaan faxuura godhattanii kaan gurgurattanii uffattanii kaan immoo bas akka barbaadan kaan afattanii kaan uffattanii khalaas akkuma isinitti tole gootanii jechuudha gaarummaa keessan ani immoo isinii dhiisa rakkoon hin jiru oromummaa fi Itoophiyaa lammummaa kan hunda isiniif hin dhiisu garuu islaamummaa qofa isinii hin dhiisu waa hundaa isiniif dhiisa islaamummaa qofa isinii dhiisuu hin danda'u islaamummaa qofa wanni naan fedhu jechuudha warri islaamummaa walitti qabnu I love you too warri kun immoo warri sabummaa fi naamineeshin walitti qabnu khalaas isinii dhiisee hin jira maaliif nu dhiifte yoo jettanii sababa isin viidiyoo qullaa nama waraabdaniif warroonni dhiirota warroonni dhalallee immoo sababa isin viidiyoo keessan qullaa waraabdanii dhiira irratti ergitaniif jechuudha kanaaf jechanii hin jibbee jechuudha oromummaa keessanii fi oromummaa keessanii fi lammummaa keessanii Itoophiyummaa keessanii hunda isinii dhiisee jira irraa kaaseeti kan akkasitti naa hubadha shamarran keenya isin immoo warri viidiyoo waraabdanii nama biraa qabdan takka waraabdanii lammaffaa deebitanii birrii hin kenninaa viidiyoon olaa ba'u torbaanuma tokko sirraa kolfan torbaanuma tokko sirraa haasayan kanaan achii hore wanni isaan si godhan hin jiru jechuudha haa daawwatanii homaa rakkoo hin qabu maafi mushkila anis dhalaadha warri baay'inaan dhalaan akka keetiti hundinuu ka miidiyaa kanarra jiru
abbaan barbaade haa ilaalu abbaan barbaade haa dhiisu ati immoo viidiyoon harkaa ba'e jettee birrii kan kee waan dalagdeetti gad hin guurin booda birrii san gaafa ati hifattee namni nama hifataatti kennuu dhiiste inni immoo viidiyoo kan kee dhimma godhee finqil miidiyaa gubbatti ol godha gaafa san viidiyoon keetis ba'ee birriin keetis hin hafne viidiyoon keetis hin hafne akkasanitti seenaa gara meeqaa sheenoftaa jechaadha ani kanuma isiniin je'a akka turtii gaarii